Sifan. Wai. Nagas sifata. Nagaan hundi keenya fuata. Ma. Dafidem. Achi faane amma taphane. Gara gafarsa as bishaan bakka gafarsaa jala deematii jirra. Dadhamee jirra. Sisterii kiyya biraan deema tanan simboo wajjiniin. Dafee jedhu kabad. Bareeda. Baay'ee dadhabdeerti. Tabba kana baay'ee. Tabbisaan akkanaan jiru joo dindilli nuyi ceen dindila mukaati. Micaa'oon urgufamte. Hai. Gaggabi na gochaara. Deemi kaama bokkaa nutti dhufaa jira isa bakka malee jirra. Arri guyyaa hojjaa lamaaniti. Makiinaan hin jiru ayyaana bariidha waan ta'eef. Makiina seeruma waan makiinaadhaan hin jiru gana caakkaa keessa lafoo deemaa jirra. Fageenya kana jechaadha. Na akkana gorinta loolle yaarra. Jirtu mitiire. Kuni gafarsi laa'e gara oliitti dafazzee. Funyaan immoo funyaa waan hin qabneef irraa dafqita. Malee waan biraatti fiire. Asgoor. Ma beekte caammaa nyuu kaawwatte caammaa. Ani nyuu kunoo laaltana kaawwadhee tanan akkattan deemu dhabee jira. Ishiin beekatteet caammaa sharaa kaawwatte. Silaa gudii taate amma namni baay'een immoo maaliif irraa fuutee baattee jedhu daabboo. Hin baatti kiiloo 5 bichaadha. Hin dandeessa miti. Ol butaadhu kaabade maali? Ol butaadhu giifsiitii yaamshir. Uumaa miti. Wanti dabarre hin jiru. Na akkana fakkaata ka hordoftoota kiyya gara maal jedhama bakki nudhan. Kuni gafarsa bakka bishaaniiti. Xiqqoo caakkaadhaa mul'anne malee bakki kuni. Inni gara olii sun immoo maal jedhama ree? Eenyurraan deemin qaalarraan deemin ta'a. Kophaa fi deemuun baay'ee sodaachisa iddoo kanatti jechaadha. Lafa bajaajin hin deemne lafa namnu baay'inaan hin jiru. Kophaadhuma keenya deemaa jirra. Hunduraa jiru nu duubarra hin jiru xiqqoo. Amma xiqqoo gara katamaatti ba'uutti jira. Garuu si sheerii godhani maali? Sheerii. Maal masii barreessu bari laaltooti. Kun ilaa hidha gafarsaati jechaadha. Gafarsatti ijaarameera. Gafarsaa bakka sirreessa miti. Isadha jechaadha. Isatti akkasitti naanneetti ni hidhamee jira. Sirraa hin fuudhaafeen. Ani immoo amma nurraa fuune waan ta'eef amma keessa ani wanta shin jedha. Maan tal sirraa fuudhee hin baanne? Maal isallee waggaa 10 12 daa. Dhalama waggaa 12tti hin heerumu yookaan jabaadhu kaabade maal adhabdi? Galammaa siin hin gallu. Kana laa bineensi keessa kana keessa deemuu jechaa hin ulfaata kophaa ofii. Baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaa fi andaandi isaa hin beeku ture. Coonnaa dawwaltee gara naan gore. Itti taaskiin hin jiru. Bajaajii ammaan biyya abbanneree lafa bajaajii. Mootummaan maal si gore kotto siyaas maal ijoolletu dadhabduun amma ol baanee jirra ishee. Kun olaan makiinallee argine bokkaan nutti dhufe dafii deemsiifan. Garuu sa'aatii 12 siin gal. Araa amma siyaatti. Miilli kun amma nanaadatti eewutti amma akka mana dhufetti hin deemee galuudha. Maal horee hafii siin hin jenne maal gocha dhufte? Andeeqaa hafii. Akkana miti. Ishee arguudhumaa fechaadha. Dafi. Maani? Maaloo? Itti waami waa paaspoortii gatarratti waami. Maqaa isaanii namicha
Ante wabi namicha wabi sifa wabi kamala passporti darab dubara galmeessuuf deemu maamicha oko شوفر कोई फिगिनी बुबिशा जला बुफ्तेका दा कभी मालो दोबारा वही बिहाला जैसे बच्चों पे माला बोलने के सनी माली जरा नुन्ना के सनो नुन्ना के सनी जच्चा नहीं साकन मारा नाम मिलका यार के दवांते ما عندك دبدبتي سيفان انت كأني تهر مسكينة جنبيها عربة ديمو في باسبورتي طب قولي سيفان كتير ما بيشان لازم نكا سين كني نكا ما عند بري سستا إيش كمان تهتز برينا Garuma godum besa shi ado takka tergite sim jette sigaru argite tinka tende ela gafarsa wa fakkato kono lala gafarsa bota kanatti deemani suura ba'u bashannana wal famalen ta halala kuno gafarsa sinin jada uruftoota kiya akkas fakkaatti kina lala kana yala naannaatii oolle na ta akkamitti bareessanii fataa godhanii rabbi yeroo gaarii turtii gaarii qabaadhaa.